السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتون هردفتون برسا روما. الحمد لله نجكوت نجاني كي خنجر الله خن كبجادا بكجير تمرت نجو. نجا دعوتهم كيا برمسرة خن كيسة توني نسمبر سيسو. حال لكوسة فيسبوكي كيسنيدا كايرا چوزن دسنيو كن جيرا چوزن دسنا نسمبر سيس. يو لكوس دوران فيسبوكي تيمبان تنسنجل أقوبته جراته حال لكوسة هاروا كنما قبضنرتي jijjiirachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyyaa yeroo lakkoofsi feesbuukaan bantan isin jalaa gubate yookiin isin jalaa bade gama lakkoofsa haarawaa kan amma harkaa qabdanitti jijjiirachuun dirqama jechuudha yeroo hunda jechuudha isin gala. Maaliif yoo feesbuukii sun akka tasaa gubatee lakkoofsi sunis immoo kan hin jiraanne ta'e jechuudha feesbuukii sanillee dhiyeeffachuu hin dandeessan. Kanaafuu yeroo hunda of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma asirratti isin hin yoo akka tasaa feesbuukiin keessan jalaa gubate feesbuukii san banuudhaaf isin gargaara jechuudha lakkoofsi isin harkaa qabdan sun jechuudha isin gala. akkasuma yoo akka tasallee paaspoortii isaadhaa dagatan jechuudha lakkoofsa irratti forgooti gootanii feesbuukii san dhiyeeffachuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa feesbuukii keessanii eeddanii gama lakkoofsa markaa qabdanii jijjiirrachuun dirqama keessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala kiyya faarootaatan baga nagaan dhuftan jechaa yuutuub chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti gochuun dagatinaadha. Akkasuma barumsan garraadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenuudhaan viidiyoo baay'eetu jira waan isin dhibee barachuu dandeessanii barumsa keenya yoo isin tola viidiyoo keenya laayik gootanii hojjebeessuun dagatinaadha. Egaa gama barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootaan kiyyaa lakkoofsa feesbuukii keessaniidha jijjiirrachuudhaaf jechuudha. Feesbuukii keessatti galtanii achi booda sarara sadii sana kilik ni gootanii achi booda gadi ni buutanii seeting inni piraayiveetii kilik gootanii seeting iska jedhu kilik gootanii achi booda personal and account information ka jedhu kilik ni gootanii achi booda contact info ka jedhu kilik gootanii achi booda haala kanaan lakkoofsa keessan isinii fida jechuudha isinii gala. Akkasuma yoo imeelii biraa qabaattanis haala kanaan imeelii waliin isinii fida. lakkoofsi duraan irraa qabdan kun jechuudha lakkoofsa isin harka hin jirre yoo taate yookiin lakkoofsa gubataa yoo taate jechuudha laazim gama lakkoofsa haarawaa amma harkaa qabdanitti jijjiirrachuun dirqama keessan jechuudha isinii gala. Amma lakkoofsa duraan qabdan kana balleessuun duratti jechuudha laazim lakkoofsa haarawaa amma harkaa qabdan kana itti guutuu isin barbaachisa jechuudha isinii gala. As gaditti add phone number ka jedhu kilik ni gootanii achi booda haala kanaan mobile phone number ka jedhu kanarratti lakkoofsa haarawaa amma itti jijjiirrachuu deemtan kana itti guutan jechuudha isinii gala. Egaa nama lakkoofsa nama harkaa qabu kanaan itti guuta. Egaa achi booda yeroo haala kanaan lakkoofsa haarawaa kan amma harkaa qabdan itti guutan jechuudha continue ka jedhu kana kilik itti gootu. Achi booda ibsaan eeggattu. Egaa achi booda risaalaa koodii jechuudha isinii gala. Shari'aa sanirratti isiniif erga kun amma erga jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan jechuudha. Koodii risaalaa shari'aa ittiin battan kanarratti isiniif erga. Egaa nama koodii itti guutatan jira jechuudha. Achi booda close ka jedhu kilik gootanii. Egaa kun amma akkuma argitan amma lakkoofsi kun lama ta'ee jira jechuudha. Amma yeroo haala kanaan lakkoofsi isin feesbuuk irraa qabdan lama ta'e jechuudha. Lakkoofsa duraan gubatan irraa balleessuun dirqama jechuudha isinii gala. Amma lakkoofsichi balleessuudhaaf lakkoofsa isa haarawaa dhiiftaniiti isa duraanii san jechuudha isa bu'aa hin qabne sanarratti kilik gootanii achi booda as gadi kan remove ka jettu kilik gootanii achi booda raayit sanatti guutanii achi booda remove number ka jedhu kilik gootanii achi booda paaspoortii feesbuuk keessanitti guutu jechuudha. Egaa nama paaspoortii feesbuuk iyyaatti guutan jira jechuudha. Amma remove phone ka jedhu kilik gootanii egaa daawwattootaan kiyyaa kanuu amma haqamee jira jechuudha isinii gala. Okay kilik gootanii lakkoofsa haarawaa amma itti guutan san qofatu irra jira jechuudha. Lakkoofsa duraanii sun badee jira jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa haala kanaan salphumatti lakkoofsa feesbuukii keessanii jijjiirrachuu dandeessanii. Akkasumas yeroo lakkoofsa haarawaa irratti jijjiirtanis lakkoofsa duraan irraa qabdan haalumaan amma isinitti agarsiisee reemuu ofirraa gootan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barumsa keenya irraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa yoo taatan sabiskiraayib gootanii nu hordofuun dagatinaadha. Barumsa keenya yoo isinitti viidiyoo keenya laayik gootanii nu jabeessuun dagatinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.